Ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota maatii chaanaalii koo nagaa waaqayyoo kallattii hundumaanuu isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani baay'ee tokko nagaa kooti, galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Osoo gara viidiyoo guyyaa har'aatti isin dabarsin duratti warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kanaa sabskiraayibii gochuun maatii chaanaalii kanaatti dabalamaan affeerraa kiyya. Warroonni aga kanaan dura maamila koo taatanii na deeggaraa turtan guddaa galatoomaa, galanni keessan guddaadha isiniin jedha. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya, yeroo darbee qophii sagantaa mudannoo kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessee ture. Har'a immoo qophii mudannoo kutaa lammaffaa isiniif dhiyeessa jechuudha. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya, yeroo baay'ee jechuudha mudannoo garaagaraa dhaga'aatiin turre. Haa ta'u garuu mudannoon keenya kan irratti xiyyeeffatu waa'ee dhimma paaspoortii yookiin immigireeshinii qofaadha jechuudha. Mudannoon baay'een jiraachuu danda'u, garuu mudannoon keenya kan irratti xiyyeeffatu walumaa galatti mudannoo paaspoortii jechuudha. Mudannoo kana qophii kana maaliif isiniif dhiyeesse immoo maaliif nu dhiyeessite yoo jettan jechuudha. Kaleessa maal dabarsinee bakka hamma jirru kana geenya ka jedhu waa hedduu duuba nu deebisee waa hedduu nu yaadachiisaa kanumarraa kan ka'e jechuudha. Qophii sagantaa mudannoo paaspoortii isiniif dhiyeessaa jira. Har'as egaa qophii mudannoo paaspoortii kutaa lammaffaa isiniif qooda jechuudha. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya, walumaa galatti jechuudha gara qophii kootti isin dabarsa. Egaa ana mudannoo baay'eetu na mudate jechuudha waa'ee paaspoortii baasurraa. Walumaa galatti bakka immigireeshinii Finfinnee keessatti jechuudha waa hedduutu na mudate. Waa hedduu kana keessaa immoo jechuudha anarra qabxii lamaan tokko jechuudha wantoota na mudate isiniif qooda jechuudha. Haga dhuma sagantaa kiyyaatti na wajjin turaan affeerraa kiyyaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kabajamtoota hordoftoota keenya gaa ana walumaa galatti piroosesii kana kanan xumure jalqabaa gadhumaa Finfinneedha waan ta'eef maaltu akka na mudate isiniif qooda. Jalqaba irratti wanti na mudate jechuudha. Paaspoortii koo baafadhee jechuudha. Gibbum sanatti paaspoortii kiyya baafadhee akkana deebi'ee jechuudha. Waraqata wanta guutamu wayitu jira jechuudha. Waraqatichis maqaa kee akkasuma maqaa abbaa kee, maqaa akaakayyuu kee osoo hin dogoggoriin jechuudha. Afaan Amaariffaatiin wanta guututu jira. Haa ta'uutii garuu waraqata kana jalqaba kutaa tokko fudhatteetu deemtee kutaa tokkotti guutta jechuudha. Kutaa tokko sii kennama, ati immoo xiqqoo achi fagaattetu gibbum sana keessa haa ta'u malee kutaa biraatti hidhattee teessee guuttaa jechuudha. Haa ta'uutii garuu ani koo waraqata fudhadhee achi keessatti jechuudha akkuma beekame naannoo gibbii immigireeshinii kanatti naannoo paaspoortii baasan gibbii isaatti jechuudha. Namoonni baay'een hin beektu, egaa nama 10,000 achi keessa jira jechuudha. Yeroo akkanatti nama ilaaltu baqa biyyittiidhuma guututu gara biyya Arabaatti imala ka jedhuyyuu si tilmaamsisa jechuudha. Sababiin isaa baay'inni nama abdii si kutachiisaa siin jechuu barbaade. Walumaa galatti namni egaa orofaa saammachuudha fi sitti bu'aa yoo waaqayyo dandeettii sii kenne malee achi keessatti jechuudha namni sitti bu'aa wanta garagaraatu jira jechuudha. Haa ta'uutii waraqata kiyya deemee jechuudha fudhadhee kutaa biraatti dhaqee deebi'ee taa'ee guuta. Kutaa isaan jedhanitti deemee taa'ee guuta yeroo jedhutti gibbiidhuma sana keessa gaa kifiliin gala yeroo jedhutti ijoolleen na dhiibdee jechuudha. Waraqata na harkaa tarsaas jechuudha. Waraqataani deemee dhaqee tan guutaa maqaa koo, maqaa abbaa koo akkasuma maqaa akaakayyuu koo jedhee baadhee deemu. Ijoolleen egaa kutaa sana keessatti dhaqee nanatu jalqaba dhaqee taa'ee dafee guutee waan kana xumuree baa ka jettu ijoolleen si dhiibde jechuudha. Kaan dhaqee fudhatee akkana deebi'aa, kaaniin baa waluma jala jechuudha. Akkuma jira miti bakka akkuma goondati namni jechuun hin danda'ama. Namoonni hedduun ni beektu jechuudha. Yeroo akkaatti nama ilaaltu namnuyyuu achi keessatti sodaachisa jechuudha. Haa ta'uutii garuu waraqata walqixxeedhumatti harkaa tarsaasan jechuudha na dhiibanii jechuudha. Walumaa galatti ani Finfinnee keessatti jechuudha. Ana qofa osoo hin taane namoota baay'eetu rakkata. Namoonni baadiyyaadhaa gara Finfinnee deeman hedduu yeroon isaan itti rakkatan jira. Sababiin isaa wanta hundumaa ulaagaa yoo guuttattee ulaagaa tokko qofatu jechuudha achitti si daangessa. Ulaagichi afaan Amaariffaa yoo hin beekne ta'e atoomaa ofii gochuu hin dandeessu jechuudha. Ani afaan Amaariffaa hin beeku, afaan Oromoo qofan beeka jechuudha.
Garuu waraqata harkaa cite sana deemee jijjiirachuuf immoo kan na barbaachisu afaan Oromoo osoo hin taane afaan Amaariffaati. Sababiin isaa namoonni achi keessa hojjetan hundi isaanii jechuudha, hojjettoonni walumaa galatti afaan Oromoo kan danda'an hin jiranii, afaan Amaariffaati jechuudha. Sana booda yoon deemee fakkeenyaaf deemetuma yoo waraqaticha sana fuuldura qabe malee ani waraqanni kun sababa kanaaf narkaa cite yookiin ijoolleen osoo na dhiibanuu waraqanni kun narkaa cite waraqata kana naa jijjiiraa jechuu hin danda'u jechuudha. Afaan Oromootiin hin danda'a malee afaan Amaariffaatiin hin danda'u. Maatiin na wajjin dhaqan jechuudha. Achi keessa gibbii sana keessa osoo hin taane maatiin na wajjin dhaqan gibbiin hala jiru. Gibbiin hala kan bahuu dandeessu yeroo waan kana ulaagaa waan kana xumurte malee eegumsis waan jiruuf poolisoonni illee naannawaa sana hedduu waan jiruuf jechuudha. Akkanatti bahuun hin danda'amu jechuudha. Maatiin illee si gargaaruu achi keessatti hin danda'a walumaa galatti siin jechuu barbaadanii. Haa ta'uuti garuu aniin koo waan hin godhuun dhabee akkuma carraasaa ta'uu ijoolleen gaaf sana achi keessatti jechuudha paaspoortii baafachuu deemanii namoota akkas afaan Amaariffaa afaan Guraagee kan danda'anidha jechuudha. Namnumti afaan Oromoo dubbatu iyyuu dhugaa dubbachuudhaaf hin jiru gaafa san carraa koo haa ta'uu anoon beeku dhugaa dubbachuudhaaf baay'uma tokko naa ajaa'ibee hojjettoonnis akkasuma afaan Amaariffaati. Sana booda akkamitti waraqata harkaa cite kana deemee qayyarachuun hedduu tokko natti ulfaate nannees jechuudha. Walumaa galatti naasuudhaan guutame. Maaliifin waraqata kana yoon guute malee baqa na jalaa hafa waan ta'eef paaspoortii baasee akkana deebi'ee wanti kun immoo waraqanni kun yoo hin guutamne wanti kun na jalaa hafa ka jedhu baay'ee tokko na yaaddesse. Haa ta'uutii garuu yeroo xiqqoof mala wayyaa addadhe jechuudha. Fakkeenyaaf fi namoonni akkuma koo paaspoortii baasuu deeman akkuma isiniin jedhe Guraagee fi afaan Amaariffaa warra beekanidha. Fakkeenyaaf nama hiriyaa kee tokkollee haa ta'uuti jechuudha. Osoo kan afaan Oromoo asirratti jechuudha osoo nama afaan Oromoo dubbatu nama si bukkee taa'u wayii afaan Oromoo dhaabatu wayiillee namuma afaan Oromoo danda'u wayiillee obbukkeedha qabaadhee fakkeenyaaf fi yaada nani yaadu tokko namni tokko yaaduu dhiisuu danda'a. Yaada nama sanaa immoo ani yaaduu dhiisuu hin danda'a. Sababiin isaa ani yeroo sanatti iyyuu naasuudhaan waan guutamee fi osoo namni afaan koo dubbatu na bira jiraate malan gaafadha ture jechuudha. Maallaa wayyaa yookiin immoo namni sunuyyuu immoo afaan dabalataa afaan Amaariffaa beekuu danda'a jechuudha. Ani immoo walumaa galatti afaan Amaariffaa hin beeku Oromoo qofa beeka jechuudha. Haa ta'uuti namnis mala gaafadhus nan dhabee ofiifis mala dhabee sana booda yaanni tokko naa dhufe jechuudha. Yaanni naa dhufe deemetuma waraqata citaa kana fuulduruma qabee silaa homaan dubbadhu jaamiffuma fuuldura qabuu naa wayyaa. Murtoo tokko argachuu hin danda'a kan jedhu kifilii duraan waraqata naa kennanitti nan deebi'e. Gaafin deebi'u egaa ijoolleen fudhattee akkana deebitee kan guututu jira waluma keessa yaa'a namni jechuudha. Gaafa kana egaa nama keessummeessu waraqata jalqaba sii kennan iddaa kutteeyyuu namnumtuu garagalee sii ilaalu hin jiru jechuudha. Yoo waan dhumti garaa sii laaffise malee. Aniin koo jechuudha deemee waraqatuma harkaa cite kana fuuldura qabedduma fudhadhu kanatti fuulduruma qabee sa'aatii gimmaasha dirasee homtuu sanas namni naan hin jedhu kanas namni naan hin jedhu maa inni citaan kun afama Amaariffaatiin jechuudha. Citaan nuti kunillee maa inni nama naan jedhu nan dhabee sana boodan jechuudha warra hojjettootatti akkasitti sa'a gimmaasha dhaabadhee homaa naan jechuu dadhabnaan waardiyyoota achi keessa hojjetan jechuudha. Balbala fuuldura warra dhaabatanitti citaa waraqachaa qabee isaan jechuudha haalumaan beekanii waraqata kana fuudhanii deemanii naa jijjiiranii naa kennanii ani waraqata sana fudhadhee kutaa tokko galee waraqata sana maqaa kiyya maqaa abbaa kiyya akkasuma maqaa akaakayyuu kiyyaa guutee bira darbee jechuudha. Muudannoon na mudatee muudannoon baay'ee natti tolee kabajamtoota hordoftoota keenyaa muudannoon kan na mudate muudannoon tokko kanaadha. Muudannoon lammaffaa immoo kan na mudate jechuudha. Guyyaa lammaffaa Finfinneetti deebi'ee jechuudha. Amma wanta hundumaa gara xumuruutti jira jechuudha. Gara biyya Arabaa kanatti imaluudha. Waan hundumaa xumuruutti jira. Haa ta'u garuu Finfinnee guyyaa lammaffaa jechuudha deemee innis meedikaala waan jedhamu jira mirmaaree meedikaala fudhatta. Meedikaala kanarratti jechuudha suuraan ka'amu suuraa noormaalii osoo hin taane jechuudha. Suuraa mudhii keetii ol tisheertii baafattee
walumaa galatti raajidha jechuudha. Raajidha. Suuraan raajiidhaaf ka'amu meeshaa wanta itti hirkattutu jira. Wayaa kee jechuun guutummaa wayaa kee osoo hin ta'in tisheertii kee baafattee meeshaa waan itti hirkattu jira jechuudha. Meeshaa sanatti hirkattee sana booda suura si kaasuu jechuudha. Haa ta'uutii garuu yeroo utuman Orofaa Finfinnee deemee jechuudha meedikaala fi utuman taa'ee gibbii keessaa Orofaa eeggadhu. Orofaan na qaqqabeenan seene jechuudha suura ka'uudha. Gaafin mana seenu dubara osoo hin taane dhiiradha. Wayaa kee baafadhu suuraan si kaasaa suuraa mirmaareeti kun suuraa raajiti waan ta'eef suuraan si kaasaa wayaa kee baafadhu namtichi naan jennaani ani wayaa koo guutumaan guututti naan jedha namtichi se'ee walumaa galatti asirratti jechuudha suuraan meedikaalaa yookiin mirmaaree ka'anii mudhiidhaa ol tisheertii kee baafattee waan akkasitti kaatu natti hin fakkaanne jechuudha. Ani akkuma kan suura paaspoortiin se'ee waan ta'eef hubannoo isaas namarraa dhagayees waan hin beekne fi achi seenee adda natti ta'e jechuudha. Sababiin adda natti ta'eef jechuudha hubannoo isaa waan hin qabneef namarraa waan ta'eef yeroo kanatti ani namicha nan didee jechuudha. Namicha didee suura noormaalii nama kaasu malee akkamitti suura wayaa baafatanii ka'uu har'a sirraa dhaga'uu kooti kan hin jedhu namticha akka loluu wayin ta'e jechuudha. Nan rifadhisi haa ta'u garuu rifachuudhum sana keessatti jechuudha akka loluu wayis nan ta'e namticha jechuudha. Namtichi tasgabbaa'etuma suurri meedikaalaa kaatuuf kan noormaalii kaatu tokko miti. Kan meedikaalaa kaatu suura mirmaaree waan ta'eef suura raajii waan ta'eef lapheen kee siraatan mul'achuu qaba. Kanaafuyyuu tisheertii baafadhuuti meeshaa kanatti hirkadhuuti sana booda suuraa sin kaasanaan jedhe namichi tasgabbiidhumaan jechuudha. Ani akka yaada kiyyaa fi akka ilaalcha kiyyaa akka yeroo sana yaadni naa dhufetti jechuudha. Namtichi kun waa tokko narratti raawwachuu waan gochuudha fi akkasnaan jedha malee waanuma biyya keessatti hin dhagaamne dhagaa har'annaan jedhu nan didee jechuudha namicha. Gaafa kana namichi na kadhatee nan didee gonkumayyuu har'a suuraan ka'uun jedhe namtichaan jechuudha. Na gorsee amma danda'amaa ta'e dhugaa tasgabbaa'ee na gorsee suura meedikaalaa suura mirmaaree akkanatti noormaalii akka sakaan noormaalii ka'uu dandeessa kan paaspoortii akkasumallee kan suura dhaabbii garaagaraa noormaalii ka'uu dandeessa. Kun garuu noormaalii osoo hin ta'in walumaa galatti kun kan mirmaaree kee waan ta'eef lapheen kee siraatan mul'achuu qaba. Kanaafidha naan jedhe natti himee amma samanuun dadhabe jechuudha. Namichi kun asuma keessatti manuma kana keessatti waa tokko narratti raawwachuu waan gochuu fi ka jedhu nan dide namicha ammas achi namichi inni dhaabate bakka waan naan jedhu amma dandeettii isaa natti himee na hubachiise an hubachuu dadhabe jechuudha. Sana booda namichi kun asuma keessatti waan godha kan jedhu sodaadhee bahee jechuudha. Mana sana keessaa nan bahee gaafin mana sana keessaa bahu maatiin immoo gibbum sana keessa jiru jechuudha na eegaa jiru waan ta'eef akkasuma namoonni illee Orofaa akkuma kiyya suura mirmaaree ka'uudhaa eeggatan maatii bukkeega namoonni waliin bukkee taa'u achuma jiru jechuudha. Haa ta'uutii yeroo suuraa sana yoo xumurte gibbii sana keessaa baata jechuudha. Aniin koo jechuudha. Aniin koo nan bahee maatii fa'aa bira dhaqee jennaan ani bakka ni baana xumurtee ni baana naan jedhanii sagalee koo gadi hin qabne aniin koo ijoolleedhum biratti jechuudha warruma achi keessaa taa'u maatiidhaan maalan jedhe seetanii namichi waan irratti raawwachuuf yookiin waan gochuuf suura na kaasuudhaaf wayaa kee baafadhuu tisheertii kee baafadhu naan jedhe namichi achumaan didee dhufee ani mormuma koo tasitti cita malee namicha kana wayaan baafadhu dhaqee namichi waan gochuuf maa eessa takkumayyuu hin dhageenye ani suura noormaalii mana suuraan naan dhaqe namni takkaa wayaa baafadhu naan hin jenne namichi garuu tisheertii kee baafadhu meeshaa kanatti hirkadhu naan jedhe ani immoo mormuma koo cita biyyuma arabaa kana deemutu nattafa malee wayaa koo hin baafadhu. Innaanni maatiidhaan jedhu ijoolleen achi keessaa namoonni achi keessa jiran kolfaan du'an jechuudha. Gaafa kolfanii achi keessatti natti himan jechuudha. Maatiinis natti himanii akkasuma ijoolleen akkuma koo dhaqan illee warroonni fakkeenyaaf fi hubannoo na caala xiqqoo qaban uummanni iddanatti kolfee deebi'iitii namicha kadhadhuutii suura kee ka'iitii bayi suurri kun kan mirmaareeti. Walumaa galatti suurri mirmaaree keetii mudhii keetii ol tisheertii kee baafattee meeshaa waan itti hirkatamu jira meeshaa sanatti hirkattee
suura meedikaalaa akkasitti kaataa. Kan meedikaalaaf inni suura noormaalii ka'aniif kan paaspoortii walumaan ilaallatu garaagaraa naan jedhanii achi namichatti deebi'ee jechuudha. Namicha ofii kiyyaaf hin balleesse namichi hedduu tokko waan na kadhatee fi namichaan dhiifama guddaa naaf godhi jedheeni ani tisheertii koo baafadhee meeshacha sanatti hirkadhee suura meedikaalaa fudhe jechuudha. Muudannoo kanarratti jechuudha. Muudannoo lammaffaa kanarratti dhugaa dubbachuuf yeroo namtichi wayaa kee baafadhu jedhutti tokkoffaa wayaa guutuu baafadhu waan naan jedhu natti fakkaate jechuudha. Hedduu tokko rifadhe. Achi keessatti immoo otoo shamarran ta'ellee agana na rifachiisu dhiira waan ta'eef waa'uma narratti raawwachuuf ka jedhe yaade jechuudha. Iddammoo hindi naa ibsee wayaa kan baafattu muluu miti tisheertii dhuma kee baafattee meeshaa kanatti hirkatta kan naan jedhes amanuun dadhabe jechuudha. Walumaa galatti namtichi kun daba wayii waas keessatti na gochuuf ka jedhu yaada akkasii yaadeen jechuudha. Inni immoo walumaa galatti yaada akkasiillee yaadee miti namoonni hundumtuyyuu suura meedikaalaa akkasumatti fudhatu. Anaaf waan haaraa ta'eef namicha suma keessatti na affanuufi kan hin jedhu namichaan taaggalaa ture. Muudannoo kana keessatti illee namoonni hedduun natti kolfanii jiru jechuudha. Ani garuu achi keessatti namichi waan gochuufi kan jedhu nan rifadhee waan hin godhu dhabee maatii bira bahee maatii bira illee deemee ergan deemeeyis jechuudha. Namni qassuma jedhee gadi jedhee illee maatitti himaa uummatuma muluu keessatti hime jechuudha. Uummanni amma sana natti kolfee. Muudannoon na mudate lamaan kanaadha jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya muudannoon isinii qoodaa jirru kun yoo isinitti tole kan jaalattan yoo ta'e laayikii godhaa akkasuma sheerii godhaa. Aga muudannoo kutaa sadaffaatiin walitti deebinutti nagaan waaqayyoo si waliin haa ta'u. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Fayyaanaaf ta'a isiniin jedha. Yaada fi immoo qeeqa qabdan koomentii jalatti nuu barreessu hin dagatinaa. Baay baay.